بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبريان كنا كم بيا في بيا كيسا بيا على هند كيسان بقى ربنا قاني سنجرات سيجا هردا يا ربنا لا في سك أبتي دقيقة ملي مراسة كيستي وإيجار مسجد بيا كنا الرتي وان سر فموك أبو في وان دي فموك أبو وان جدي درة ولف إبسو بربادة يا رب سن إبسو بربادة يا ربنا لا في سه ونكوني حقيقتي حواسني بيا كنا كيستي بيتن مسجد بيا كنا كان أنا تهي كان قدنا تهي أكسم كان مجال غرقودة كيستي أرجمو تهي بيا مسجد بيا كنا في مسجد بيا برا والبرت يو كان إلى اللوتات والمدالجسنة مسجدني بيا كنا هدو أكا دوبت هفينسي يو كان مو هبنون أكا هدو هرأتاته أرجنا سنيف وانتوتا برباچس مسجدتك إيجاروف مالتو برباچسا أكا مودرنته يو كان مو أكا مسجد الزمن كان فقاتوت أكا مسجدوت بيا براء أرجيتتي مالتو بيا كنا فوسو مسجد بيا كنا تفوسو تلفمي وانجلو إبسو بربادة بيا كانت مسجد سينو جتشون يوكا مو سمو إلما ما كان كيست وني براه مسجد توكو يروجران صلاة جماعة ليتي صلاة مسجد سنتي يوغو يان جمعة جراتي جمعة صلاة كانان على وني سلانا إلمنا ما مسجد اتي لقو في الدون إسابر باتشو هنجو بيا براتي أمو مسجد نكاسيمتي مسجد رقون كافة چتو إيدا kuwaasa achitti taphataa wantoota namni mana qumaariitti taphatu kan mallaqa achi qumaariin taphatanii kan waan akka joontinaa wantoota adda addaa kanneen achitti taphataa akkasuma dargaggeeyyiin achitti taphataa shaayii achitti dhuyidaa buna achitti dhuyidaa nyaata adda addaa achi argataa gorsa adda addaa achirraa argataa yoo ammoo kitaaba dubbisuu barbaadde laayibararii firiitu jira. yoo kitaaba gahaa wahii mana hin qabaatin masjida dhayitee masjida irraa maqaa kee waan adda addaa galmeessite fudhatta kitaaba san ji'a lama sadi keessatti xumurte isaanii deebisuu dandeessa. Ibin masjida gadii yoo nyaata yoo hin barbaadin masjida irraa nyaata fudhatta. So wanni jechuu barbaade biyya biraatitti masjida yeroo jedhan waan hunda walitti qabate tokko. Biyya keenyatti ammoo namni masjida dhaqee ol seenee salaate hatta yeroo ramadaana yoo namni wahii miskiin wahii naannoo sanii yookaan namni qabeenya qabu wahii hawaasa masjidaa kana lulluqachiisuu barbaade malee timiraatiif masjidni biyya keenya uummata kadhata waan uummata ittiin lulluqachiisu jedhee waan nama rakkataa ittiin lulluqachiisu jedhee bakki i'tikaafaa hin jiru bakki itti namni ofirraa raahaa itti godhu hin jiru daarektii masjiduma seenii masjida irraa bahuudha. Kana yeroo jedhu masjidni tokko jiraachuu danda'a garuu parsantii 95% مسجد بيا كنا كانوا مجتشو حتى قراتين قرآن كم مسجد كيستي قرأمو بكم أمني صلاة كانت بكم أمني اتصالات بكم أمني صلاة برابو كان جولين ددا من أجمعته حفورة ددا شبافته لقوان اللي أجمع رفيده يرو صلاة مو هندنو به وداتا أجمع بكم نمني إرتتاي جولين دائما إرتتاي والتسن أجمع رفينا من السجود اللي بوا كان الرجاء ونكون مو غير فياتي نيل يولا لكوب الددانة مساتلو دندا مسجد بيجينا كينيا حمام جهاين كابو مسجد كان يروسينا وني وكاتا بيلا رمت تنساني دي من ننجرو اللويتنا ما كن فولي لو كان ما كن نمني كالسيف أم مسجد سينا غيرنا مولو كوكولا أم مسجد سينا أجيل فمني توكو هنجرو يجو سنة في نه مسجد توكوف مال تبرباتشا وانج رتي هذا ربنا لا في سدبته برباده وبلين الإسلام مسجد جونغا صدر كجودة وان جودة ده بيكنت وني لعلم مسجد سيوف كينيا فوق كبر باج ساتي مسجد فوق إلى ما إجاروك أبنا كان كلالم يو كان مو مسجد مناران إسا الرجودة كما قال سنتي تكفاته يو كان مو مسجد مالجد مسلان إسا كم بريداته كنا نوسن هنجري وان كانت تسمو حواسك إننا يكون مو ورا مسجد إيجارو بيكينا كيس جرا مسجد نانو برات درجمو أكنا نو سنيتي تكفار مسجد كسيجة كنا تجرا
garuu masjida tokkoffaa ka godhu guddinna isaa osoo hin taane bal'inna isaa osoo hin taane fooqii lama moo sadii osoo hin taane bu'uuraalee waan silaa akkuma mana keetii jechuun masjidni illee mana kee tokko bal'iftee ijaartee yookaan fooqii lama ijaartee maal si fayyada yoo hammaama gahaa keessatti hin qabaatin yoo bakka keessummaa yoo dhufte soofaarra taa'uu hin qabaatin yoo tiivii bareedaa keessatti hin qabaatin yoo majlisa gaarii keessaa hin qabaatin yoo bakka immoo gadi baatee girillee foon itti danfistu namaaf hin qabaatin man akkasii bal'aa san ijaaruurra manuma tokko ijaarattee biratti immoo waan silaa raahaa namaaf heddummeessu ijaaru wayyaa mire masjidni illee waanuma akkasiitti mana rabbiiti waan ta'eef. Kanaaf akka yaada kiyyaatitti jalqaba irratti masjida tokko ijaaruudhaaf wanni akkaan barbaachisaa ta'e jalqaba irratti waa'ee keessoo masjidaa irratti yookaan ilaallu taate masjidni guddatee akkasitti wanta jechuurra kama marallee xiqqaatu osoo hin taane walakkaa akka hawaasa naannoo saniitiin madaalchisanii garuu ammoo bal'inna masjidaa fi guddinna masjidaatti xiyyeeffatuu caalatti raahaa hawaasa achi dhufuu san namoota achi naannoo masjida dhufan san boqonnaa isaanii kennuu lubbuu isaanii gammachiisuu irratti xiyyeeffachuu qaba. Masjidni hawaasni itti gammaduudhaaf hawaasni masjida keessa taa'uu jaallatuudhaaf dargaggeeyyiin masjidatti dhufuudhaaf tokkoffaa irratti sijaadaan masjidaa sun qulqullaa'uu qaba. Masjida hedduu yoo seentu sujuudarra turuudhaaf nama alarjikii qabaatu nama qabu sababa masjida seenuutiin sababa sujuuda bu'uutiin nama alarjikiin adda addaa itti dhufu jira. Maaliif namni lukaan dhiqatu luuti isaanii ajaa'aa kophee adda addaa ni ajeessaa luka ofii kana qajeelatti hin qulqulleeffatu sijaadaan suni dhukkuba adda addaa achirra dabarsa. Hafuurri sijaadaa sun hin ajaa'a. Sagantaan sijaadaan sun itti qulqulleeffamu hin jiru heddumminaan gubbama kanarra haram malee waggaa keessatti moo ji'a lamaan moo ji'a sadeehin moo ji'a afuriin bahuu qabaa. Yeroo meeqatti waggaa keessatti yeroo sadi moo yeroo afur bahee qulqulleeffamee deebi'amuu qabaa. Karoorri hin jiru haga gubbaan isaa kun xuraa'utti sun ta'uu hin qabu. Masjid yoo wanni yaadni ani dubbadhu kun beeki masjidni ati beeytu yaada an jiru kanaan ala faallaa jiraachuu danda'a. Garuu yoo nama baadiyaa keessa deeme yookaan nama magaalaa xixiqqoo keessa deeme yookaan ibi magaalaa gurguddaallee namni qajeelatti ilaale hir'inni kun dhibbarraa dhibbatti ni jira. Masjida dhibbarraa parsantii masjida 5-6 ati argitu qulqulluu ta'uun kun wanillee akkas jechuudha miti. Masjidni hedduun waan nama jedhu kana qaba. Sanii fi qulqullina sijaadaa irratti xiyyeeffatu qaba masjidni. Akkasuma qulqullina tooleetii yookaan ammoo mana hajaa itti ba'a mana fincaanii. Biyya keenya masjida fooqii lamaa seentee tooleetii mana fincaanii lamarratti namni 20 hiriira dhaabbatee eeggata. Ofii ammoo salaatni azaanuu ka'e. Bakki itti harka dhiqatan gahaan hin jiru. Boombaan qajeelaan hin jiru. Yoo fakkeenyaaf ifaan bade bakki itti bishaan genereeshiniin wanni humna bishaanii fidu kan maal kana ka bishaan keessa jigu kana guddaa bishaan itti ol kaawwatan kan boophoo gurguddaan kun inni kun hin jiru ifaan dhabamee innaan bishaan illee dhabame wanni hundi dhabame namni akka jiruun ta'e abbuma godhu ka godhu jira jechuudha masjidatti. Kun ammoo hin barbaachisu. Guddina masjidaa san irratti xiyyeeffatuun guddina masjidaa san irratti minaaraa san irratti xiyyeeffatuun masjida xiqqaa ijaartee bishaan gahaa yoo ifaan bade ammoo waan achirraa hafe fakkeenyaaf hawaasni maal itti fayyadamuu danda'a. Bishaan kana fakkeenyaaf yoo bishaan ifaan kan dhabamu taate hawaasni waan bishaan irraa bakka bu'u fayyadamuu qabaachuu qaba. Akkasuma bishaan kun manni fincaanii namni fayyadamu kun hawaasaan wal madaalamee fakkeenyaaf yeroo salaanni jamaa'as dhiyaatu namni hundi wudu'aan hin dhufu masjida waddaataa guyyaa gabayaatu jira guyyaa gabayaa kanatti namni hiriiraan dhaabata masjid jama'aalleen jalaa tara gabayaan hawaasaallee jalaa tara sababa mana fincaaniitiif jechuudha. Manni fincaanii yoo xiqqaate fakkeenyaaf kan boolla kilaasii hedduu ijaartee boolla 20 boolla 10 15 ijaartee fi hawaasni wal jalaa kan dhaabbatanii itti fincaan kan dubartiillee 7-8 kan dhiiraallee 10-15 kana ijaartee fi jechuun miizaana waan sila gatii masjida guddaa san irratti baaftu san masjida hanga tokko wanni isaa baasii isaa gad hir'istee yookaan dhagaadhaan akkasii ijaartee itti cinqitee waan adda addaa gochuurra irra xiqqaa waan sila akhira namni fayyadamtee wantoota bu'uuraalee masjidaa kana waan masjida bareechisu kana yoo itti fayyadamtu gaariidhaaf waan jedhu irratti beekna hubadhu. Saniif masjidaan hammaama isaa bareedaa godhanii hawaasni leeraa haadhaanii hawaasni inuma masjida san barbaadaa jechuudha. Sanii galaan
inni biraa inni tokkosani masjida sana tolchuudhaaf. Kan biraa ammoo masjida kana keessatti bakkuma itti salaatan sun qofa osoo hin taane bakka fakkeenyaaf kursii manguddootaaf kaahu. Manguddoonni kursii bareedaa kan manguddoodhaaf raahaa godhu. Nama manguddootu jira, nama ammoo fakkeenyaaf ija hin qabnetu jira yookaan ammoo nama dhaabatee salaatuu hin dandeenyetu jira. Bakka gahaa bakka namni irra taa'ee salaatu. San qofaa miti. Kan yeroo salaanni geeffamee jedhe kursiilee adda addaa kan manguddoon itti hirkattu jira. Kursiilee akkanaa kana masjida keessatti ajajatanii bituu masjida keessa kaayuu. Nama duydi isaa dhukkubu jira ka da'awaa dheereffatee dhageeffatuu hin dandeenye. Kursii babal'aa aakhira salaata saffaa salaata kanarra jidaara hunda birattu kursii akkana tartiibaan hiriiraan kaa'anii namoonni dhaabatuu hin dandeenye itti hirkata. Keessattuu namni biyya keenyaa qotaa oolee galaa ta'abataa daldalataa oolee gala daqiiqaa 30 yoo taa'u qaata muge hirribni qaata qabe garuu kursii san irraa yoo taa'e xiqqoo isii boqonnaa fudhata. Hawaasni yaani ummanni kun boqonnaa argatuun hedduu guddaadha beeki aakhirama isaatiif illee nashaata ibaadaa isaatiif illee kursiilee akkasii san gochuun hedduu barbaachisaa. Akkasuma karaalee namoota ijaan hin argine namoota hokkolanii seensa isaa irratti akka dhiibbaan hin geesse wantoota akkasii san waan tajaajila akkasii san hawaasa dhiyeessuun hedduu gaariidha jedhee yaada. Inni lammaffaan waa'ee ho'aa fi qabbana masjidaa. Masjidni biyya keenyatti wanni kun hunda naagalaan hir'ina diinagdee irraa wanni kun argamuu danda'a. Yeroo akka qabbanaa yeroo bonaa sanillee namni birdilibsii uffatee kan dhufu jira masjida. Hollataa salaata masjida keessatti. Yeroo owwaa sanillee nama tisheertii hin taane uffatee owwarra akkasii dhufu jira. Osoo masjidni keessa ammoo fakkeenyaaf mukayyafni adda addaa kan qilleensa gaarii masjidaaf fidu. Kan qilleensa badaa ammoo masjidarraa alatti baasu. Sinii galaan maskootiin babbareedaan kan qilleensa alarraa fidu. Kanneen yoo ka godhan taate hedduu takka bareedaadha. Wanni akkasii sunillee yoo godhame irra caalaa afdala jedhee yaada. Inni biraa kan waa'ee masjidaa irratti wal qabatee keessoo masjidaa waa'ee ifaati. Ifaa masjida garitti yeroo fakkeenyaaf Ramadaana keessattuu ifaa gurguddaa kana sitti banan. Sababa ifaa kanatti namni daqiiqaa 30 dhaabatuu hin danda'u. Ifaan gariin matammaan isaatu ni oowwa. Ifaa halkaniitu jira, ifaa guyyaa namni ibsatutu jira. Ifaalee kanneen ifaa yaani qajeelatti namatti hin oowwine. Ka'ammallee ifeellee qajeela ija nama hin dhukkubsine. Kan halkaniin wal madaaluu fi kan guyyaa wal madaalullee gochuun hedduu bareedaadha. Kan biraa masjida keessoo masjidaatitti waa'ee mikirfoonaa irratti. Masjidni bareedaan akkana fakkaatu kun mikirfoona masjida maal godhan biyya keenyatti hedduun haada asii harkisanii kun haanni akkanuma mul'ata jidaararraa achi harkisanii ka achi gahullee sun hin barbaachisu. Awwaluma diizaayinii masjidaa yeroo ijaaran osoo awwala masjida ijaarsatti hin seenin osoo masjida geessanii ganaa mikirfoonallee asiin haa baafnu ifaa asiin haa baafnu osoo hin taane masjidni hedduun ni qaba kaawwan akkasii maashaallah biyya keenyatti karaa saniin taxawwurri ni jira. Jalqaba irratti osoo waan takkatti hin xiyyeeffanne ifaa masjidaa kana wanni mikirfoona kana yookaan waan sagalee guddisaa kana akka inni haadni hundarratti mul'atne bakka bareedaa akka inni qabaatu jalqabuma diizaayinii yeroo ijaaran warri injiinaraa wanni kana keessatti xiyyeeffatanii hojjetu qaban. Hattaa even yoo inumayyuu hin qabaatin yoo naannoon sun masjida ifaayyuu hin qabaatin yoo mikirfoonayyuu hin qabaatin warri injiinara masjida hojjetu awwala waan gaafa saniif yoo rabbi nama laafisee uummanni masjida ifaan kan naannoo sanitti galu taate yoo fakkeenyaaf namni waan akka elektiriika adda addaa kan ifarraa bakka bu'u ka fidatee booda ammoo mikirfoona barbaadu taate akka uummanni hin dararamne awwaluma haadota waan saniif barbaachisan wantoota waan saniif barbaachisan hunda masjida keessatti qopheessanii kaahu. Gaafa akka carraa rabbi nama laafisee waggaa 5 booda waggaa takka booda namni mikirfoona galfatu barbaade gana masjida caccabsuun hin danda'amu. Masjida irratti ammoo haada adda addaa hidhaa ooluun hin barbaachisu. Wanni sun waan qophaa'aa ta'eef warruma injiinaraatti yookaan warroonni ogummaa qabantu dhufeetuma masjida kana haada gadi harkisee itti galchee oolma cufaa jechuudha. Waan qophaa'aadha. Wantoonni akkasii sun hedduu bareeda. Sagalee namatti illee iyyinee gurra nama hin duuchifne. Masjidni gadi amma mikirfoonni asiin jira yeroo inni faatihaa shayni itti imaama salaatu namni gurra dhukkubu jira. Nama fakkeenyaaf sagalee guddistuu dhagahuu hin dandeenyetu jira. Sagalee guddistuu kana boqonnaa namaa kennuudhaaf hedduu barbaachisaa jedhee yaada masjida keessatti baarakallahu fiikum. Kan biraa masjida keessa masjidaatitti yeroo masjida ijaaru masjida balbaluma qofa achi ol seenu
بيكنا تمو مسجد توك بلبلة توك كإمام نقول جمعة سينون سنة بلبلة توك كما حواسن كيسا قد بهون كان كنا مدو غنغورا ودار يوكا عرب بلاني بيداك ككهوتات يوكا أقام مينسو يوكا أرغموتات يوكا مسجد كان الرا بلبلي وهي يوكا مو إفان قدام مسجد أولهد أنكو يوكا جيبوتات يعني ركو وهي حال هما وهي يوكا أرغموتات حواسني وني بلبلة دران نمني تول سينسو يوكا وهي كبادوتات يو بلا وهي ترك أرغموتات ومن تكيس أقام مدندا وسو مسجد إجارين ندورا كرا بلبلة نجاها مخارج الطوارئ يعني نفانا ربات بكا يعني إمرجنسي بكا بهين سافيرو سنين ما كرا نجاها نتبهو دندانجو وإن كوني ملتوني ركامي كرا نجاها نتبهن جرين بلبلي يرو حال هنتاني أرقامي قفتي نمني الدفئ إران نتبهو مسيره ستيو أرقامي هدو برباتي سايتو تنمني التنسينو سنكو خوصو هنتاني كوني وايه كيسو مسجداتي كيست وايه كلنا مسجدا كيست طيفنا قدان أرقامو قبل جدي هذا إني برا إن قدان بيكينة مسجدا كيس يرو وايه نانو مسجدا إدو مسجدا هن كيس وانجرو مسجدا نمني أكما جلق أبرات جد وفني صلاة كفوسو هنتاني يرو رمضان هندا يرو جمعة هندا بيكينة مسجدا رتل آبتني كالأتن مسجدني إفا هنكبو مسجدني قرآن هنكبو مسجدني إمامني اللي وقاها كانوا نتجاهني جيران أكا وقا كاناتي من دان كفالمني مؤذنة من دان كفالمني سبحان الله هدو يعني وان نمت اللي انتولي ونكون قابية كينا أفهمت عالم إسلام هدو كيسا تجرى قروا بيوت هدو كيسا تم وانا كيسا آبتا يرف كينا كيسا بيوت خليجة بيوتك إسلام بيوت هدو هنا كيسا كلام مسجدان جرو أوقاف وانك أبوه مسجدني أترى راتبك أبيتو مسجدني هاتو نبيك هنا دولة إسلامية بيو في قرقودة كسيك أبوان تاريخ كان نهو بدنا ولكنه وان كان حاجة تكو هرئسو كبان يعني كذا مسجد أفكار أتموكنا هنگا تكو هرئفة موكا بيجو مالي أكمت هرئسة مارا كما ركون أكيد هرئسة موكنا اتفاقاتو تي أكياد عمر الفاروق شيخ علي تي مسجدني أول ما بدسي إجارو رت تيفتو أسوينتاني مقالا ولكا كيستي إدو كاري لبا تربا سديتي بتاتي سنيرا مسجدة چنكي لفا مسجدة قفا جيتو إجارو أسو هنتاني مقالا كيست بكا بريدا ملاقا قدادان لفا بريدا بتاتني كاري كوما لبشن كاري كوما لما كاري كوما سدي كان بتاتني سوتا مسجد إجارتا مسجدة كان برات أمو كافتيريا بنو كينيا مسجد بيوت إسلامة هدو كيست يولا حتى إيفن بيو أنجراد بيو جرمان كان كيست بيوت هدو كيس يود ديمت بيو أوروبا كان كيس يورو ديمتو مسجد تكا جتا مسجد السوبر ماركت في كيس أنكمل مسجد كان قبتني صلاة جل من نياتات تجرا جل ما كان ماني ريفنس تمورة تنجرا كان قبات أمو كلاسي دي دم صدومك أبا كلاسي كان نينكيس أنا من كريفة بولا سني كلامي قويا جمعة دا مسجد مكان كيستي هجتوني وانجرو نيات أددا وانا كسواكا وانا كمسلايا وانا كرجاء الكاني وانا كعمامة وانتوتا كمدورة وانا من إسلام بربادو كان هيجو وانا كتميرا يعني وان عادة إسلامة والقبض كان مسجد كان كيست غرغرما ادوك ابيتو ادو مكان كيست بك صلاة سنير راغدي بانان اريانا نون اما جروكون هندسا دلدلم اسلامات هيجو مسجدني كان بيوت براه ست نما هنكرتو نمني يعني صندوق تبرعات نكاهن وان تكوتو وانا كاناتوكو نكايان مسجد برا نكايان نمني برباد بريشان آخر ما يساتف جتشو مالي ركون مسجد كذي عذاب نتقبتيتي ميتي مسجد نيسا أرغتاري ملك كان أول مقاف أول إجاروسان قدنا مسجد الرتهم تيه فتنبيوت أوروبا هنا يورغتو مسجد نيو ألسين تكون أسمر راغتشي أرغتو تكادا ومن يقول يا جمعة فاهين الدماتا بكما مانا نياتا كان فا جلا ديغني نمني اتمسا الصلاة بيكينا تمسجد هغانا بلأتا نمني كيس رابطين صلاة مو صفالة مقول يا جمعة قفقود مسجد هغانا قفقون يعني سبحان الله وهبنو قباتو قبيجو مني كنا كيستو إجارما جرس مسجد رتي وبنو قدان جراتشو قبا مسجد هنا فكينا مليون ديدا مليون صدومان إجاراني وصو مسجد نسون هنجيب فمن قاف أمني صلاة إبا مسجد سن قاف مسجد أمني سن صلاة جلق أبي مينا من ربي سنلا في زي مسجد كان إفا تبتنين جلق أبا ما لفتهو قبا أول وصو مسجد هن إجارين وان مسجد أف برباج سون دو قوتمو قبا
masjidni sun fakkeenyaaf kafteeriyaa xiqqoo takka qabaatu qaba. Ka achi keessa shaayiin jiru, ka achi keessa bunni jiru, ka achi keessa fakkeenyaaf wantoonni akka bomboliinoo jettanii biyya keenyatti nyaanni even hattaa biddeen hattaa yoo barbaachisaa ta'e xibsiin yookaan immoo wajibaata sari'aa waan jechuun namni dhaabbatee eeggataa olee manuma nyaataa guddaa sanii akka hin taane waan namni yaani ol seenee shaayii namni dhugee kookaan as jiraatee peepsiin as jiraatee firiijiin keessaa fudhatan jechuudha. Wantoonni dhugaatiin lallaafaan kun as jiraatee biratti ammoo wantoonni akka keekii wantoonni akka buskutaa kunneen yookaan daabboon tutturu kunneen yoo masjida kana keessa yoo ka jiraatu taate namni masjida ibaadaaf illee nu dhufa ka beelahee jedhe abuu maal godhaa gabaa kana dhaqee kunoo warra biraatitti iyyuu mallaqni kiyya baati akhiraati yaafu jedhe namni beekni yaada ilmi namaa yoo masjida keessa kaftiriyaan jiraate ibaada ofii zuhurii ofii salaatee ganaamii saadhaaf magaalaa irra deemee ambaashaa yookaan daabboo biddeena hin bitadhu jedhee masjiduma kana achumaanuu abboo jara kanaallee gargaarsa ta'a yaadachiisni illee nu godhama masjida irratti masjida kana deeggaruudhaaf mallaqa guuruu osoo hin taane kafteriyaa kanarraa waa bitadha nyaata kana bitadha dhugaatii kana bitadha itti fayyadamaa jedheen uummanni kennu uummata qalbii laafu uummata ammoo kara akhiraa tana ittuma ulfaattee wama kennuu dhabe malee osoo danda'e mana ofii ku gurguratu kara laafaa kanaan ammoo yoo ati afoo keette wallahi waan hunda isa achee fudhata uffata mudawwaraa uffata islaamaa kana suuqii uffata islaamaa bittee achi keessatti dhaabta sigalaam wanni kun ammoo beeki waan guddaa miti miliyoona 30 miliyoona 40 masjidaan ijaartu san dhiiftee masjida miliyoona 20 ijaartee miliyoona 20 waan naannoo kanaaf barbaachisu yoo hojjette yaa salaam tokkoffaa wanni faayidaan inni qabu fakkeenyaaf namni mudawwara barbaadu ka amaamaa barbaadu kan koofiyaa barbaadu suuqii guddaa tokko masjida keessa yoo ijaarte namni achi dhufee hin bitan hin jiru namni islaamaa guddina masjidaa ta'a jechuudha. Mallaqni sun fakkeenyaaf miliyoona tokko suuqii isa yoo bante hojjetaa achi keessa jiruuf gatii gadhaabataa yoo gooteef yaani mindaa ji'aati yoo achi keessa hojjetu namni achi keessa hojjetu tirfiin achirraa argame kun imaamaaf ni galuu danda'a mindaa imaamaa ta'uu danda'a mindaa mu'azzinaa ta'uu danda'a mindaa namoota sijaadaa itti irra salaatan kana qulqulleessuu ta'uu danda'a mindaa namoota hammaama hojjetanii ta'uu danda'a yoo masjida keessatti rakkoon adda addaa argame mindaa kanaan ta'uu danda'a wal dalageechuu mallaqni kun ammoo yoo akkanuma yeroo hunda masjiduma kadhataa oolte masjidni kun illee dhumarratti ni khasaara afaanummaan namaa kun illee kadhaa barata ummanni illee sila yaani waan achirraa argamu kanarraa barnoota fudhatee hawaasni islaamaa waan xiqqoodhaan waan guddaa akka hojjechuu danda'u baratuu danda'a jechuudha masjida kanarratti masjidni madrasaadha malee masjidni mana ibaadaa qofaa miti madrasaadha waan hamilee hawaasaa kakaasuu qabudha jedhee yaada jechuudha barakallahu fiikum saniif masjida kana keessatti waan akka supermarketii fakkeenyaaf dinnichaa suuqii dabbuna bakka irraa bitatan asuma keessatti suuqii xiqqaa takka ijaar dhaabde bakka bunaa bakka sukkaraa bakka shunkurtii waan zayitii dhadhaa daa'ima waan irraa bitatan suuqii takka dhaabde bakka uffataallee uffata islaamaa kanneen waan irraa bitatan hijaaba dubartiin islaamaa bakka irraa bitatu achuma keessa dhaabde suuqiin 7-8 akkana tartiiba galaa suuqiin kun hundi isaa mallaqni jalqaba kan masjidaati hojjettoonni kun ammoo akka wanta hin jenne gati masilaa warra magaalaa keessatti nama bira hojjetu san kafaltaa fi hojii isaaniiti masjidni kun wallahi irraa hafee madrasaa biyya biraa ijaaruu danda'a madrasaa adda addaa inumaa lafa san naannoo sanirraa mana of jalaa bibbitee lafa achi dheeressuu danda'a pirojektii gurguddaa uummata islaamaa fayyadu ta'uu danda'a jechuudha waan kana tarii namni hedduun negatiivitti illee yookaan immoo faallatti illee hubachuu dandeessanii garuu ammoo waan ani osoo tahe osoo biyya keenyatti wanni akkasii argame jedhee yaadu keessaa tokko. Inni biraa masjida keessatti wanni argamuu qabu jedhee ani yaadu waan amma akka supermarketii mana nyaataa mana shaayii mana bunaa bakka silaa namni uffata irraa bitatu bakka namni even rifeensa mana rifeensaa mee masjida keessatti yoo ijaarre marra kuuba masjida kana keessatti masjida islaamaa biyyoota hedduu keessatti mana muraasa bakki mana rifeensaa achi keessaa hin qabne shabaabni keenya kun kan gorsa ta'a bara namni islaama tokko achi taa'ee namni achi keessatti ol seenee masjida ijaaratu barbaadu jalqaba irratti masjida san ijaaratuudhaaf rifeensa jala hin muratu afwan rifeensa san muratuudhaaf rifeensa jala hin muratu nama saalfata sunna hedduu babal'iftee jechuudha lammaffaan namni masjida kee kana fakkeenyaaf mee jum'arraa haga jum'aatitti nama 10,000 itti salaataa jennu sani oltu salaata ammoo nama 10,000 kana keessa yoo diqaate mee namuma 500 kanatti rifeensa murataa jedhine mallaqa meeqatu galalaale
nama hojjetu kana mindaa ja'a murtaaf birrii 3,000 kafaltaaf inni garuu birrii 20,000 30,000 galchuu danda'a jechuudha ji'a tokko keessatti ji'a lama keessatti rifeensuma qofarraa kan ammoo masjiidni piroojeektii gurguddaa ittiin ijaaratuu danda'a. Imaamni yeroo hunda mallaqa zakaa itti kadhatan yookaan ammoo mu'azzinni yeroo hunda akkana gajjajjedhaa deemu ol jedhee mataa isaa dhaabee akka nama hojjetaa mootummaa tokkotti mindaa masjiidarraa argatuu qaba. Imaamni biyya keenyaa hedduun waggaa keessatti namni waa kennaaf sheeka hodhame waan tana kiisii kaa'adhaa jedhaniin. Yookaan yeroo Ramadaanni gahe meeshaa inni kennallee akka waggaa kanaatiin ukaddamanii waa jedhaa kaa jedhan. Namni waa daddarbii 10,000 itti kennan sanuma alhamdulillah jedhe ta'a. Laa imaamummaan hojii gahaa ta'uu qaba biyya keenyatti illee akkuma biyya islaamaa biraatitti kana gochuudhaaf ammoo yookaan baankii addaa wayii cabsu miti. Akka amma jedhe kana masjidni diinagdeedhaan uf dandahee ijaaramuu qaba. Guddina masjida irratti xiyyeeffatu osoo hin taane mallaquma masjidaan ijaaruu hedduu kanatu waan hundaafuu gaha yoo karoorri jiraate yoo koreen gahan koreen hubannoo qabu koreen ijaarsa manaa irratti ijaarsa masjidaa irratti biyyoota biraa irraa muuxannoo qabu yoo irratti hojjetee waan kana maslahaa uummataatiif yoo ka yaadu taate miliyoona 20 kanarraa kasila masjidaan ijaartu miliyoona 10 gatima gad hir'ista masjiduma xiqqeessita wanduma masjida kana keessatti heddummeessutu kana gatii isaa xiqqeessaa deemta waan masjida kanaaf ammoo bu'aa of duratti fidee masjida kanallee ka biraayyuu itti guddisuu dandeettu mallaqa isaatti ol guddisaa deemta miliyoona 20 yoo masjida ijaaruu barbaadde miliyoona 10 gad deebiste miliyoona 10 sani naannoo san eeriyaa san hammaama gahaa mana nyaataa gahaa gochuu qabda. Inni qabxiin biraa masjida keessatti masjida tokkoof wanni barbaachisu bakka ispoortiiti. Bakka ispoortii yeroo jedhu waa'ee dargaggeeyyii irratti yaadu. Masjidni biyya biraa joontinaa keessatti taphatanii ibin kuwaasii harkaa kanallee achi keessatti taphatanii kuwaasii lukaayyuu hin danda'amu bal'aadha. Kuwaasii harkaa achi keessatti taphatanii walumaa gala waan shabaabaa wal ilaallatu kan hedduu achi keessaa qaba. Inni biyya keenya ammoo waan akkana akka waan haraama ta'eetiin ilaallama yeroo hedduu subhaanallah. Garuu ammoo wanni kun waan hamaa osoo hin taane inumaa faayidaa guddaa uummata keenyaaf qaba. Dargaggeessi joontinaa kana beek mallaqa qofaaf dhaqee hin taphatu wanni amma harkaan akkanatti nama lama gamana dhaabatan yookaan kaartaa akkanatti taphatan kana yookaan ammoo waan walirra kaanii akkanatti taphatan kana hunda isaa namni mallaqa qofa itti fayyadamuuf hin taphatu dargaggeessi akkasii yoo namni hubatu jiraate dogongora keessa jira. Gariin wama kana taphatuu dhabuun yoo akka waan duubatti hafummaatitti uf laala. Saniif anillee araadaa ta'uu qaba mana san keessa na arguu qabanii akkasitti uf laalee dhaqee taphata. Achi keessa namoonni mallaqa malee hin deemu mallaqa qafalee qumaarallee fayyadama. Yoo masjidatti ati ammoo waan kana fidde namni salaata irraa yoo gadi bahee jedhe ilaala. Shabaabni masjida irraa fakkeenyaaf salaatee gadi bahame. Masjida irraa gabbee yoo hojii gahaa wayii hin qabaatin akkanaas goree kilaasii wayii tokkicha yoo uumtee fi kilaasii kana keessatti waan ijoolleen taphattu kun asii kaartaa taphatee kun asitti ammoo waan akka joontinaa kana yoo taphate namni masjida irraa gabbee daarektii asuma masjida keessaa hin fiigu ijoolleen shabaaba dargaggeessu kun waan isaan gammachiisu barbaadanii waan isaan nashaata isaanii kennu barbaadame masjiduma keessaa as garagalee iddoo masjida kanaa osoo hin bahin joontinaa kana taphata. Wanni ammoo ribaa ta'uudhaaf yookaan ammoo qumaara ta'uudhaaf hin jiru firiidha namuma barbaadetu taphata. Tapha malee kun waan mallaqa ol qabsiisanii miti dhoorkaa akka haraama ta'e ni beeka dargaggeessi hin taphatu masjida keessa waan akkasii. Idaaraan masjidaallee ni dhoorgite jechuu gaafa san. Warri bulchiinsaa awwaluma barreeffama barreessanii mallaqa ol qabsiisuun haraama yoo jette. Shabaabni as keessa ol seenee kaartaa taphatee joontinaa kana taphatee waan silaa bakka biraatti namni qumaara mallaqa nyaatee haraaman dalagu san asitti inni raaxamaaf jecha boqonnamaaf jecha taphata. Iddoo xiqqoo takkallee bakka kuwaasii malukaa xibbi kanatti taphatan yookaan bakka harkumaan walirratti waa daddarbanii taphatan waan xiqqoo wayii eeriyaa xiqqoo wayii uumtee fi yoo waan akkasii goonu taate yeroo ammaa ilaalcha masjida guddaa Allahu akbarii sagaleen isaa kun gama dhagahamu san osoo hin taane addunyaan wal keessa fagaataa jirti. Gurbaan tokko biyya Misrii irraa caalama kana daawwataa asii deemee biyya Jaapaanii dhaqe. Biyya Jaapaanii san keessa yeroo inni dhaqu biyyi Jaappaan gaa qulqullinaan beekama addunyaa irratti nambar waan isiidha. Wanni biyya akkas qulqullina eeggatan hin jirani. Yeroo kana jedhu waan biraa jaanibni biraa ka isaanii kan muslimni yookaan dukkanni ni hin jiru jechuu miti. Negatiivi pozitiivi qaba biyya hundinuu. Duuba masjida san masjidni xiqqaa tokko. Gurbaan ajaa'iba masjidni markazni islaamaa keessan kana jedhen kana jedhen. Seensisee yeroo daawwatu yeroo masjida keessa ol seenu masjidni hin urgaa'uu miti. Subhaanallah. Hin urgaa'uu miti. Bara masjida xiqqaadha. Hin urgaa'uu miti sijaadaan isaa akka waan har'a hojjetanii fakkaate garuu waggaa hedduu dura asii goone jedhe sijaadaa kana. Ilaali yaani.
حمامني مسجد ما قصدك أصلا حمامني مسجد بسنين والقطع قدنا يو جل قد بوسه دا وتشيزو جلسا أمو مال تجربيتا ما نياتات تجرا مسجد نسوم فوق يقبارا مسجد نكوني تريب اللي ونك أبا تريب وني كيتون البان مسلالي كان اللي نك أبا لوكاني رديما والبان كان برت أمو ونك أبا أوسوجي كان قلنا بباسو كان إرتاني دايركت منام دبرسو كان إسك أبلال تخيل يعني يوم من لوكان ديمون دندين يوم من قدو يجراته قالنا لوكان أسي مسجد كانت البور كانوا ما يابتت من كوب قريت كت من مسجد وكيست إزبوسيتو قدنا مسجد سني متير قربان سلام بيجا بانكيست وني لالم مسجد كان كيس مال تجرا دمانه سنيف مسجد كان كيست وني إجارمون كم برباچي سادا شباب كينا اللي أسديبي سور عبادة جالتشي سوداف درجيس عبادتي حركي سوداف مسجد كيستي وني شباب كان أسهرك سجراتو كبا وانك ميشالي أما سلا بكبرات ملك أني نتبتو كان أسيتي طولان أرادون ما سني لو بربادو لوغا أسمت براتي دارا قد جوان هندجو سيقالي درجيسي مال برباد مسجد الله أكبر كوفا صلاتنا كورا من قدوتا تنبيوهم بربادو بكبرايو في بر تكت ما واجد يبغون بربادوني درجة مال برباد أولا شباب نكون والجهة تربى سد الثاني أسيت وانا كم جونتنا جنوكارتا كان تبعتا كوكا تكو أسكاتي بيبسي أسكاتي كون أمو وانا كلوزي كنين أسكاتي نياتا وان كان ساعتي تقول لما إرت جيرارو بربادا كمهوريتي إر على الجنين بهو بربادن ميرا درجة سابه هو كأنه جنود درجة وان جافا كذي تكوفا مسجدا ون يكون ونين نياتكون قالي مسجداتا يعني هرجع قال شو أبداتي قالي مسجداتا لما فهموا الشباب كان ما نفكتا إني مقالك يستي بيكون رأس قال كتير مسجد دي بيت سبب نمني كأنك تسو ربي صداد ربي تسدبيا إلى التجج يكون وان شباب أسدبي سوسا ترى شباب الغري حاسون ممكن يكونوا تنقل في ذا وجيد أنا مو أفعال يجراتي وان دقيقة أنا مسجد أسديات يوجراتي سيدو برباچي ساده جده ياد كلمه فا مسجد كيسا نانو مسجد سنت وني ارغمو ابو جده ان يادو بشان نمني را دغو غان جراتو قبا بشان نمني را دغو يوكان وان الكترونيكي جچون كيا كم جده بسوني وانا كفريج غرغدا كان يوكا بشان فريج كيسا تاو يوكان بشان قبنا بشان اوال يوكا بشان ولكك اسيت بوسكون ملك ام بيتامي مسجد هندك سبير دابتو قبا يوكا يروم بلبل نمني راغد بحسنين يوكا بكموهيتتي مكان رب الراي بشان كون كدغاتي تيو نمني بشان قلو كايرو بنانو سني مسجد دبابي اچت تمو مسجد بشان قلو يارغتي هدو گمديتين جراتا نمني راحه يعني گمچو دا مسجد سنسيني بشان غها دوجي جراتا انو ما يوبر باچساتا ونا كتيمرا ونوني يعني ونول الله فنمني مسودان دو تولان مسجد كيست رابسمو قبا بكون ديو كارتون ويكس جراتي غيا لما سديت كجيرمو دندو جراچو قبا كان غودو داف ملك ايرو جتنمو ملك نكون ارغمو داف سيستم اما جن كان فيدمو قبيچو مسجدني اوف دنده كدانا ما ربلسته قباچو كان غوچو دافمو وانتوت اما كسوق كيست دابو كان غوچو وني كوني كرا أكان مجنسون تكوفا باسي مسجد بافنا مسجد قد فلوسان هرئسو في نمو تفكين ياف أبوتيك أبينيا مقالا كيس جرى ولين هاساني إنك وقفي تت فكين ياف مسجد نيو كاري كما لما تهي كاري دب لما أني ربي جتهم بيتا من اللي بريكم بشان يرتن جارا جرى فكين ياف كلاسي تكتي وانكو وقفي نما كناتي أبوتين أبينيا كون وقفي رتيو هندان وقفي يوكو قد أنتاد مسجد كناب يوكان مو نم تكوت مينم نسوك إتانو إجارة أمري قوتو أسر أجري أرغتو ينم والله نم نبيتا نم ني إجارة رت غتي مسان سكينا غتي سنين رت إجارة دان ديتاچو نما في اللي أمو سنتو لافا مسجد كان أدد سينون وني إني دغو كيستو غيا جمعة كيستو يرو رمضان تقودو آيو قد أني نم مي أما مارغا سغنتا غرغاس مسجدات الديبنا تربان التآن موسى إماماتي تربان التآن موسى جمعة عفوري رمضان كيسا كنما عفوريتي بيكنت تكو كمسجدة تكو كمؤذنة تكو أمو كان إمامة تكو أمو كان مسجدة بشان الدداك اتفايدة من كان لا تهو ينقبو نمني مسجدة يورك وان صدق أجر دقيو
irraa baqatu barbaachisa. Tasuma dhagahuu hin qabu. Akka ammoo ilmi namaa akhiraa ofiitiif rabbi isaatiif waa sadaqatu kaartoonii akkana sanduuqa akkana masjida keessa kaaheti. Masjida bira kaahe namni birrii 5 qabu achirratti haa darbu. Hadiisa Rasuula as jala barreessa afaan Arabaatii fi afaan Oromootiin. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tudfi'u ghadaba ar-rabb wa sadaqatun dallansu rabbii namarraa qabbaneessitii jedha Rasuulli waa sadaqadhaa jedhi barreessa isirra kaahe. Namni birrii 10 keessa gassiika. Saniin ala sa'atii tokko giddiidhaan nama akhira lubbummaan tun asii galee yookaan shayinummaan kun gadi haa ta'a ka jedhu ol kaa'imee birrii 10 kana nama teessisu jira. Barbaachisu yaani miira uf jibbiinsaa nama keessa kaayuun qabu jechuudha. Kan biraa wanni masjida keessatti argamuu qabu kan osoo bareedaa biyya hedduutti ani argee biyyoota deemee kana hedduu keessatti ani argee ka osoo biyya keenyatti argame jedhee ani yaadu maktabaadha. Maktabaa yeroo jedhu maktabaan kun egaa fakkeenyaaf kilaasii malama guddaa tokko yoo ijaartee jette asitti masjiduma manuma guddaa tokko mana kitaabaa tokko achirraa fuutee birrii 500 miliyoona takka hin caalu achitti galchitaa namni bakka biraatii dhufe kaameraa mana kana keessatti goota akka namni hattu illee jiraachuu danda'ame kaameraa as keessatti goota akka kontirool ta'u masjidni kun maktabaan kun laayibrarii jechuudha. Kitaaba afaan Oromootiin barreeffame ka waa'ee Islaamaa irratti barraa'e. Kitaaba ammoo yookaan ammoo afaan Amaaraatiin barreeffame ka waa'ee Islaamaa irratti barraa'e. Kitaabota ammoo Islaamaa kan akka Qur'aanaa, tafsiira Qur'aanaa, even hatta barattoonni afaan Oromoodhaa baratan, akadaamii baratan, barattoonni akadaamii baratan, kitaabota qormaataa akkasuma immoo kitaabota kutaa tokkorraa haga 12titti ka isaan yeroo hedduu laayibrarii mana barumsaatti dubbisan san asitti as keessa keettaaf. Shabaabni barattoonni sababa kitaaba kana bakka biraatti hin arganneef jecha masjida kana waan argataniif jecha asitti dhufan. Kun ammoo maal saqaafaa maalii uuma? Miira maalii uuma? Miira wanni hunduu masjida keessatti hin argama. Kitaaba barbaadda masjida dhaqe. Kaaffee dhuguu barbaadda masjida dhaqe. Shaayii dhuguu barbaadda masjida dhaqe. Rifeensa muruutu barbaadda masjida dhaqe. Agitam. Qalbiin hawaasa masjida kana irraa duroomuu hin danda'u. Akhiraa qofaaf dhaquudhaaf osoo hin taane lubbuu isaatiif masjida dhaqa jechuun namni kun. Abboleeyyan keenya waan kana yeroo aan haasa'u akka biyya keenya hir'inni diinagdeedhaa harki qallummaan jiru ni beeka. Waan san akka yookaan biyya biraatitti jiraannaa immoo akka eboluu sirbaan morma nama jallisaa san akkasitti akkanaan hubanne akkasi osoo yaadu osoo hin taane galma nu galchinu kanatu kaayyoon keenya masjida ijaaruu waan ta'eef masjida irra finna malee numa gahaa ima gahaa jechuu kiyyaanii wanni nuti hojjennu kun hundayyuu ni gahaa osoo waan kana gaaf masjida ijaaran san waan ijaaruu hedan dizaayiniin isaa hawaasaa ifee kun waan akkana hojjetu jenna wanni akkana ammoo mallaqa haganaa nu barbaachisa osoo jedhaniin waggaa 2 waggaa 3 keessatti waan san ima ijaaran garuu kaayyuma biyya keenya sammuu hawaasa biyya keenyaa keessa jiru masjida ijaaruu masjiduma tokkicha san gadi dhaabuu fi manuma fincaanii bira ijaaruu qofa akkasii waan yaaduuf wanni sun argame malee hir'inna diinagdee qofaallee miti diinagdee qofatu hin jirretti nu hubatina masjiduma san karooruma isaa san akkaataa biyya biraatti ijaaruu san sammuu keessa waan hawaasni hin jirre miliyoona 100 osoo itti kennite uummanni biyya keenya wanni inni ittiin ijaaru masjida san ijaaree waggaa takka lama booda masjiduma sanii kadhata. Yani rakkinni mallaqa keessa hin jiru rakkinni diinagdee keessa hubannaa masjidaat ka jedhamu santu hin jirre masjidni tokko maal barbaadaa waan jedhamu san saniif maktabaan jiraachuu qaba masjidni tokko maktabaa ijaaratu laayibrarii qabaachuun hedduu barbaachisaa. Fakkeenyaaf namoonni kitaaba gurguddaa xullaabni ilmiidhaa mashaayikh gurguddaan kun kan naannoo sanii qaraasan yookaan darasaan tokko akkaan ilmii baratu barbaadu garuu immoo kitaaba hin qabu. Amma biyya kana keessatti biyya Awurooppaa biyya Faranjii biyya Kaffaaraa kana keessatti masjidni maktabaa hin qabne waa muraasa. Maktabaan mana laayibrarii kitaabaa jechuudha. Dhayixee maqaa kee adireesii kee maqaa kee waraqaa eenyummaa keetii itti kennitee sirraa barreeffatee har'a yoo ati fuute fakkeenyaaf Noovembar 30tti yoo ati fuute Januwaarii 30tti deebisuu qabdaa ji'a 2 keessatti kitaaba kana. Farramtee deebistaa mallaqa tokko hin kafaltu manatti galtee ofirraa kitaaba kana dubbistee achitti deebistaaf. Sigalaami achitti deebistaaf jechuudha. Ayyee saniyyuun barbaadu dubbisuu barbaadda. Maktabaan kun sa'aatii 24 banaa ta'e yookaan immoo sa'aatii 24 illee hin taane fakkeenyaaf ganama sa'aatii tokkorraa haga galgala sa'aatii 12 magriibaatti banaa ta'e yoo jedhe barataan achi keessa ol seenee kitaaba dubbisuu danda'a.
دراسات علمية كتاب إسلامات كيس الدبسو دنداني كتاب قرآن والددارة تكامي أفان رومو تنتهي أفان إنجليش تنتهي أمهاري فانتهي عربي فانتهي يو أرغتي هدو تكا غرغارسا أمتا بيكينا تفتحها حواسا كان مسجد التأسير ديبسو تهاجة بربادي تبارك الله فيكم كان هندر كايو وان كان هندا مال النبليين كينا كايون وان كان أمتا إجارو تأسكيس جرا مسجد إجارو دور رسول صلى الله عليه وسلم مدينة قاف قال أمتا إجارا آخى بين المهاجرين والأنصار مهاجرة في أنصار أكا إسان أبوليين تهي برسيسي مسجد إجارة مسجد رت أبوليين سنين جن أول يرود في مسجد دور آخى بين المهاجرين والأنصار مسجد دور وثيقة أمتا حتى عالم أما كيستي أكست برويتهم بيت أكس بريد يهودان نصاران وثيقة المدينة وثيقاتنا ولي قلت نجينا كجدم أمتا يهودات بنصارى في كريستان مشركوت نانو سنجر ولي النجان جرات شرتي ورق أولي قلت فرمان مسجد إيجار آخر وانقل أموك توقع بيتو حواس إيجار أما جدو كان كيست مسجد إيجار وكان مسجد برات وان إيجار مكنين مالك أيون إسا تقف رتي مسجد إيجار نمت هجمود أبو الرا بلسون سودا مسجد إيجار يجدي نوان نانو سنجر را بلسون مسجد كدار را حوي را لبو ديرتو را مسجد أك إبلو تور را وانا كسير را بلسون سته مسجد أفدان دهورا تقف هذا لما فا حواسا كان إيجارو را وان قدان ركني قدان مسجد من صلاته تجد بيزنا دا ومن مسجد صلاته تجد بيهاتا إنه ما يرو غري مسجد كيست ومن صلاة على كبيرة أمور أكيد حتى وانو كن هندي ركوتا ركو قدا إجولين قاف مسجد الرافقات قاف وان مسجد التئسان هركسو هنجراني ilmoo tiktokii ilmoo feesbuukii qofataati tiktok irratti kaati argitu kana akkana mataa jala muree akkanatti waan badaa waan fufukata hojjetu kun sababni guddaan sababa inni masjida raahateeti masjida raahafeef shababni ammoo wanni masjidatti isa hir'isu sheeka osoo hin taane waan akka amma jennee kana waan isa raahaa waan isa gammachiisu ta akhiraa isaa qofa osoo hin taane ta lubbuma isaa tanayyuu gammachiisu masjida keessa jiraate masjidatti as dhiyaata masjidatti as dhiyaate ammoo dirqa magaalubbu isaati fi namni maanuutti kolfaas sheemi manamaa saalfi manamaatiif jecha dhaqee masjida keessa salaata argitan namaaf jecha dhaqee salaata san ammoo aadaa hin godhata booda rabbiif salaata ammoo masjida sanitti yoo akkasitti namni hundu isa arge achi gabbahee tiktok irratti rifeensa jala mulee dubartii amba ammataa olii gaddeemu hin saalfateen nummaanu aboo masjida kana keessa ibaluun argaa masjida kanarra ammoo duroomuudhaaf hin danda'u wanni inni barbaadu hundi kitaabni inni baratu irraa baratu kan inni dubbisu barbaadu achi jira manni kaaffeedhaa achi jira hiriyoonni isaa hedduun inni badhetti waliin tumuun achi joontinaa taphatan achi meeshaa adda addaa tolaan qumaaraan ala bilisaan taphatan masjida irraalee duroomuu hin danda'u masjidatti as hir'ata uunumaa itti wal yaaman shababa bareedatu shababa diin isaatiif wayuura unnate ka diin islaamaa jabeeffatu barbaadutu achirraa gadi bahaa jechuudha faayidaa haganagaa kana qaba jechuudha barakallahu fiikum kanaaf masjida kana keessatti wantoonni akkana jiraachuu qabanii jedhee hada barakallahu fiikum inumaa yoo barbaachisaa ta'e masjidni kilaasii 7-8 heddummeeffate masjida kana keessatti fakkeenyaaf afaan ingilishii baratu afaan amaariffaa baratu afaan oromiffaa baratu kanneen namoota ogummaa waan kanaa qaban bakka biraa irraa qaxaranii masjidni sagantaa akkanaa baasuu qaba sagantaa namni afaan oromoo ingilish amaariffa sadiin kana baratuu barbaadan jum'a irraa haga haganaatitti fakkeenyaaf magriba irraa haga ishaayii jidduutti sagantaan akkanaa jira wanni ji'aan ammoo tikeettiin ji'aan waan kanaan seenan ji'aan birri 50 bakka nama 100 qopheessite birri 50 baay'isu 100 akka baay'isime birri meeqa ta'a mallaqa guddaa argatte nama achi keessa hojjetu san ammoo ati nama san akka hojjetaa mootummaatitti mallaqa kafaltaaf malee waan fakkeenyaaf 20 yoo isa qaxarte birri 50 baay'isu 100 birri guddaa ta'a birri achirraa hafe kun galii masjidaatiif ta'a jechuudha si galan shababa dhiisi inuma manguddoonu masjidatti dachaa namnu sagantaa masjidatti nama heddummeessitu kana waan masjida nama harkisu kana yoo heddummaate namni yoo tokkorraa bilisuun tokko dhabuu hin danda'u jechuudha isinii galan ammoo masjida akkanumatti masjiduma ijaarte namni guyyaa jum'aa takkatti walgaa guyyaa jum'aa sanuu daqiiqaa awwalaa sa yeroo inni alhamdulillah afaan arabaatiin imaamni jalqabu muguu jalqaba yeroo imaamni afaan oromootitti tare ummanni walakka wudu'uma akka hin cabsineef ummanni qajeelee luka taa'u fi lafatti maxxansee taa'ee mugaatiin masjida eeggata no
kun hin barbaachisu. Masjidni islaamaa irra filatamaa bakka silaa namni gammachuudha haasaa gammachuudha dhageeffataa ta'uu qabaa jedhee yaadachuu baarakallahu fiikum. Inni biraa qabxii gara xumura irratti wanni akkuma waliigalaatti hedduu masjida kana keessatti wanni akkamii yoo argame caala gaariidha waan jedhu irratti masjida keessatti waayifiin keessattuu kan akka dhimma bu'uuraatitti qabadha. Tariitii namni hedduun yeroo yaaddan masjida keessatti waayifiin hin barbaachisu jechuu dandeessan. Internetiin hin barbaachisu jechuu dandeettan. Kun immoo dogongora guddaadha. Masjidni yeroo ammaatitti keessattuu ka biyya keenyaa masjida waayifii qabu ta'uu qaba. Waayifii masjidatti akkuma ifa masjidaa dirqama gootan san akkuma mikrofoona dirqama gootan san waayifii masjidaa ka hawaasni hundi itti fayyadamu qabaatamuu qaba. Yoo waayifiin iyyuu hin jiraanne intarneetni gahaan hawaasni achi ol seenee jennaan daayirektii itti seenee fayyadamu. Kanaaf hawaasa hundaaf banaa ta'e qabaatu barbaachisaadha. Maaliif jechuu dandeessan? Waayifii masjida hedduu amma biyya islaamaa kana keessatti yoo argitu waayifii ni qaba. Xiqqaatullee garuu ammoo waayifii qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Tokkoffaa namni masjida keessa turuudhaaf yeroo ammaatitti namni bilbila irraa garuma hundaan iyyuu uf bilisoomsedhee bilisoomuu hin jiru. Ammoo masjidni fakkeenyaaf namni intarneetii hin qabne yookaan namni waayifii hin qabne yookaan namni ammoo bilbila isaarra waan hojjenne yoo masjida seene raka'aa lama salaatii fiigee masjida keessaa baha. Yoo ammoo mallaquma ittiin bitatu yoo hin qabaanne maal godhaa taa'ee zikrii haga godhu kana irra jedhe ofirraa baha. Waatu sammuu keessa fiiga jechuudha. Yoo ammoo masjida keessa taa'e immoo waan haraama masjida keessatti hin laalu. Akkasuma immoo waan badaa namaa waliin wal qunnamtii hin godhu. Waanuma khayrii irratti fixate jechuudha. Masjida kana sodaata. Ammoo masjida rabbii keessa taa'ee waan badaa hin hojjedhu jedha. Hajaa ofii sanii latti keessatti hin baafata. Ammoo namni sammuma isaa keessatti maal jedha? Badhima keessa magaalaa keessa osoo deemaa yoo waayifii wayii irratti dhabame ammoo masjidan jiraa mimee hajaa tana masjida geeffadha jedhe yeroo masjida san ol seenu ammoo masjida rabbii seenu osoo sunnaa hin salaatiin baha jedha. Qalbiin namaa kun ati wanni kaayyoon kee guddaan akka mareef jedhisan masjida ijaartee masjida namni itti salaatu magaalaa keessa ni jiraa osoo hin taane hawaasni tokko masjida kana irraa yoo kara tokko waan tokko ka qabaatu taate kara takkaan ammoo akka inni jechuun jireenya isaa ani masjida irraa duroomuu hin danda'u akka inni jedhe ofitti amanu godhuu qabdi masjida ijaartu tokko keessatti. Uffata maashaallah magaalaan hunda uffata islaamaatiin guute hayyaa dhimma bitadha jedhee tare. Garuu ammoo ofirraa taa'ee kan namni maatee tanaan hin jenne sa'aatii meeqatti baata namni kanaan hin jenne ofirraa shaayitii dhuguu ni danda'a. Masjida irraa malee duroomuu hin danda'u jechuu danda'a. Bakka biraatitti namni dayyaa 30 ta'e dhiifama wajjin nama biraatti bakka gannuu dhiisaa jechuu danda'a. Masjida ammoo namni akkasii siin hin jedhu taa'uu dandeettu shaayitii fudhattee raahaa goota. Bakka biraatitti mana haraamaa dhaqee yoo anachi dhaabadhe akka waan namni waan haraamaa an taphataa jiru nasihaa jedha shabaabni illee. Garuu masjida yoo an dhaqe akka qumaarii hin taphanne ni beeka namni waan an jedhu hin jiru jedhee sa'aatii tokko masjida rabbii keessatti fixa. Herregi yaade. Sa'aatiin inni fixu immoo rabbitti illee as isa dhiheessa jiila yookaan ammoo jenereeshina bareedaa tokko oomishuu dandeenya jechuudha gaafa sana. Kanaaf xiyyeeffannoon kun masjida irratti haa godhamu jechuu barbaada baarakallahu fiikum. Ammoo masjida kana yeroo hunda itti kadhaa jalaa baasuudhaaf akka hin kadhanne gochuudhaaf tokko waan akkasiisan inni biraa ammoo masjida wanta akkasii yeroo jedhu waan akka suuqiidhanii mana kaafteeriyaa mana rifeensi itti muratan mana hijaaba islaamaa dubartii irraa bitachuu dandeettu mana uffata mudawwara amaamaa irraa bitachuu danda'u namni dhiiraa akkasuma bakka shaayii bakka bunaa irraa dhugan bakkoota yaani diinagdee masjida ol guddisu sanni masjida eriyaa bakka masjidni itti ijaarame san irratti naannoo sanii iddoo masjida san keessatti heddummeessanii ijaaruudhaa jedhe kan biraa ammoo waqfii hawaasatti himuudha. Uummanni keenya waa'ee waqfii irraa hin beeku. Waqfii jechuun fakkeenyaaf abbaa qabeenyaa tokkotu baadiyyaa dhaqee lafa tokko bita. Hektaara tokko bitee masjidaaf kennee jedha. Masjidni waggaatti kumtaala 100 irraa argata. Waggaatti kumtaala 50 irraa argata. Wanni kun galii masjida kana guutuu cufa jechuudha. Waan ati guyyaa sagantaa itti gootee nurraa hin hafinaa jettee jala boottee beeksisa meeqa boottee Ramadaana gaaf 27 ol kaatee Laylatul Qadr irraa nama dhaabdee akkasitti uummata kadhataa bultu san masjidni kun walakkaa waan lafa san irraa argattu masjida kanarraa uummata masjida kanarraa argattu jechuudha. Amma wanni kun waan daa'ima waan dhaabbataadha jechuudha.
وان قياتك كأنت قياتك أبدو متي سنة وقفي كرا وقفتين أبوتين أبينيا يوفكين يافوان لفسانهم بينو جد أباك أبينيا نمني كوداني والجهه يو كورين جهان جلاتي مسجد نكون هوجانسي مسجدا كون هوجانسا يعني منقود مبيتشا ولك أبني يو كاشي كوتو مكانا قفا ولك أبني كوت رفي يرو كان جدول لك وان كون دغونغورة تشلام تكوني وان من التينغ دابا تودا منقود من جراتون شيخ جراتون درجيس وان تكوجتون دندو شيخ أنا لت منقود نلت أمو وان هند منقود ممرت أكدراني سنت إركاتو سونتاني وان قد شيخ مكوفة أجيفتو شيني وانا آخراني بيك واحد جالس مسجد الرواني بيكون جرو يو أقوم سنبرتي مري شيء واي صلاة تاني بيجا وإن حمام كان إجارة جد ويجرا إمجرو كورين برنوت أكاديميتين كرهوندان واي إجارة سرت واي إفارت ومسجد كان أول إلى الله واي إقونومي رتي واي كمبيوتر رتي كورين كرهوندان أفدنده كإسلام ما لي براتي كسان ليكم يو كإسلام ما يوم براتين كما أكاديميك أوف براتي كان هوندا كيسا هرماتي كوري وجهه مسجد تكويرو إيجاران ملأ كانوا مت من قد ما في شيخني يبلو نما جبا رجعني فيدو أوزونتاني الشباب الرالي برسنتي تكو من قد رالي برسنتي تكو شيكار رالي برسنتي تكو وروت برنوت جهك أبو رالي برسنتي تكو نموت أمو هيوما برنوت أكاديمي سلطان هيوما ما من قد ما كان بيكم نما كان اللي في دني ولا كان والإجارة أكا متى فكينا الدنيا براتي فتانو تكانو وجهه دنداجو كنافي كورين هذا سنيجو إجازة رميجة كورين كوني أبوتيك أبينيا مقالة كيس جرو كانت تلاقي أبوتيك أبينيا كنان مسجد كنا إجارو هدنا إسم نمشاني نم هجناتي أكدوم فاتي كورين دوم فايساتين تلاقي وني كوني وقفي إسنيتها يولا فلنو بيتو تدبدن لفد مسجد إجارة ميجرا بلاني كونو بلاني كناك أبنا يوك رب نونغو تاتي مسجدني هجنان إجارة ما مسجد كان بيرت أمو كافتيريات تجرا منا مكتبات تجرا mana wanni mana maali mana uffata irraa bita itti gurgurantu jira mana ijoolleen itti taphattu jira mana ammoo namni afaan adda addaa baratuu barbaadu akka mareefi jedhisan afaan ingilishii afaan amaariffaa kilaasii akkanaattu jira waligala kilaasii 15 ijaaruu heddaatti abbootii qabeenyaa kanaan maal jettan beeyte wanni kun waqfii isinii taati masjida keessatti da'waa gochuu osoo hin taane waan kana waqfii gochuudhaaf rabbi qabeenya isinii kennee jira وان كان اسم ملك ولبو ساتين إجارة جتوني دندس أبوتين كبينيا كون يو أتوان سيادة سني رجيسته يو كاسي إجارة جران يو كاهني جارو جران أمو وان كان percentage sagalta mani ijaran imbeegati yoo dadhabanillee walakkaan ijaran jarrisun yoo qabeenyi majannu kun birri miliyoona 10 ka ta'u taate jarri miliyoona 2 miliyoona 3 ma kennan abbootiin qabeenyaa kennuu danda'an waan achirraa fi ammoo hawaasa illee itti kadhatte يعني وان إجارتكم هند أكما جوجا لله ربي بجتن وغرغارة وياتي حواس اللي ما تاركوا ستوفي اللي مو نتيجة بربادو سنة اللينجات وان حواس مسجد حواس نهاي جارو وان مسجد كان أفو جرو مو وري وقفي بربادو وري يعني صدقاء أما في كني أما في دربو سنتاني وقفي البنك أبينيا تكو فكينيا أبينيا وقتي مليون كأرجعتكم مليون ديدا مليون صدوم أرجعتكم مليون تكدو تنول فاتو سيقلان وقفي إذا كان يتأذنين وأنا كان وجدته إننا كوري أمانة ما وجدنا كم مجلسن كوري غير هندان البنك أبينيا غيرنا ما يوشيك كفارجي وأن إني تم جنة كفت أسوي دوتسيا وأن إني هم صدق ما وأن إني حديث مفضلي صدقة كفر اتحاسو سلامة قافت سيا البنك أبينيا غيرين دنتا رانجو غروة كيسة تنام أكاديمي برات كإنجنيرو براتيو أرجعين سالفة أكوني ومبراتي بنفيدا يعني إلال تشيكون ما سنكي سابا إلال كنا مديني تقدر من جلال السلام عليكم جلال أنقطع براتر وسن جلال بهايجو أهم سينو كنوا عن جود دارا وروني وانتو تأسك وروني كورين كونين كوري بكما دا دلدلا مقالات تسكيس جرا أباك أبينيا تسكيس جرا هجتا موتو ما تسكيس ترى مدامي جرا برسيسة تسكيس كوري تهي إني سالفة هي باك أباتك مسجون كون وان أداتو كورجتا باك أبينيا سنبير أكاسي كوري أكاسي يامي تجوياتو كودين وانا كنا وجدته إننا أنا كان أرى نغرغارو سيغرغارو دندا سني غلا بلين كان كان في مسجد نبي كنا حالا مجني كان يوكن فدرت كايوكا قباتو تاتي والله وان قد اجي دي هذا تريتي
yaada ammaasee kanarratti namni gariin natti rifachuun malaa yookaan immoo waaqi'a biyya keenya haala uummanni biyya keenya keessa jiruu fi ammoo jireenya biyya keenya keessaa quba hin qabu yookaan immoo akka nama jireenya biyya alaa jiraatutti uummata keenya madaalaa jettaniitiin akka akkasiin nan hubanne anillee uummatuma biyya keenya irraayyuu uummanni biyya keenya ilaalle anumarraayyuu garuu waan hedduu biyya biraatitti argee na gammachiisu waan uummanni biyya biraa itti gammadee uummanni biyya biraa itti waliin jiraataa jiru san yoo laalle kanatu caala waan na gammachiiseef yaada kana kaase akkasitti na hubadha akkuma waan gaarii dubbadde tokko na hubadhaa isinin jechuu barbaade baarakallahu fiikum ammoo wanni kun xiyyeeffannoo guddaa godhatuu qabaa waan jedhuuf yaada kana kaase yoo as keessa dogongora jiraate rabbi subhaanahu wa ta'ala naaf dhiisuu dhiifamaa yoo ammoo wanni haqa waffaqe jiraate rabbi irraayi هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته